السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرتني فيا كيسني. واو 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 حبيبي قمت سيارة ما شاء الله. مقان دا سالاتو بقى جمدن بقى ربي سنجمتشيس بقى اللي ربين حيادني وقابات دي هرك قلمان سنجي ربي. ما شاء الله سنين جنر umuri sini fa'iratu wajjiniin umuri dheeradhaa sinillee waa yaadan tokko gizee asiyyootti harkaan qabattanii akka dhugaa rabbii haimeen har'a kun akka kanatti abbaan jaalalleen ishee makiinaa bitee baqa gammachuu keessa haimeen har'a daangaa darbitee amanuyyuu dhabdee jechuudha. Maaliif kan hundumaayyu rabbiin kan dafke kan ama'ee rabbii haa milkeessu. Wallaahi baay'ee tokko maaliif kanan godha jettanii yoo yaaddanii fagaatus fayyaa nama jiraate gaaf tokko inuma milkootu. Wallaahi abdii hin kutiina waan tokkotti. Maaliif har'a kun wala mucaan kun gizee hunda gizee viidiyoo waraabanii hawwiin koo makiinaaf mana jedha waan hunda kana gizee ሼር godhullee makiinaa kanaaf mana har'ammoo yahallamkuት አንዱ ዛሬ አሳካኝ waa yaadee tokko hilmee koo manaan koo keessatti waa yaadee tokko har'a tokko harkaan qabadhee jira. Umurii koo kanatti illee waan tokko waa yaadan tokko gizee harkaan qabattanii gammachuun daangaa natti darbee jedhe. Ufuma koo kana isan bitee fidee balbala korra dhaabachise anuma bitee jedhee amanummaayyu na'oo jechi amanuu dhabee jedhe wallaahi dhugaa rabbi amanuu dadhabee jedhe ufuma isaa bitee ka'eellee fidee balbala isaarra dhaabbatee amanuu dadhabe. Isheen gizee argite immoo maal jettee amanuu dadhabdee isheenillee suuqii dhattee caammaa ayiitti suuqii dhattee fiddeemoo jette. Kanaafiyyuu kanan durallee taaskiin birriin harkatti fixee jechaa turte. Maasha Allah akka kanaanii har'a uummata isaaniitti as ba'anii baga gammaddeen nuun jedha tokko lama jennee har'a waa yaannee tokko harkaan qabannee jirra jedhanii gammachuu isaanii ibsatanii baga gammaddan jennee rasumarraanii kan sargii keessan ittiin shirri guddi jettanii rabbiin sinii haa taasisu waliin umurii dheeradha makiinaan illee umurii haa dheerattu siniin jedha. Baay'ee tokko wallaahi namni na agaillee hin jiru goddanyoota koo nam sadii bichaadha jedhee isheenillee quban qabdu naasuu keessa gammachuuf naasuu wal keessa ta'e kan isheellee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Haadha koo inshaallah asii yoo keessatti deemee makiina kana shirsi godha haadha koo jedhee rabbiin ittiin si haa ga'u. Haadha ofii maaltu namaa caala gammachuu dhuma hin qabne rabbiin siif haa kennu malee. Alfa mabruk siniin jenneerra baga gammaddanii baga taaskiillee ubbaafattanii kan umurii dheeraa sinii haa taatu hanirratti kana caala guddattan rabbiin sinii haa taasisu. Kanaafuu waa yaaddan tokko hin turtiin bulti malee guyyaa tokko jechuudha. Bakkumaan inuma gaama yoo umurii dheeraan jiraate sobrii yoo qabaatanii karoora waggaa meeqa yaadu har'a harkaan qabadhee jira jedhee akkasitti gammadee jira. Isheenillee gammachuusaa daangaa dhabdee jirti maashaallah namatti tola waa yaadan tokko gizee as akka